ijoollee qeellam wallaggaa, ijoollee najjoo, ijoollee gidaamii, ijoollee abbishee garbaa, biyya oliiqaa dingil, biyya saayyoo hundi keessan warroon jala jirtan mucayyoo lalistuun akkuma beekamu isin dorgomaartii jabeessaan isiniin jenna. Maaliif dorgommiin kun dorgommii seena qabeessa yeroo jalqabaatiif qophaa'edha. Lalistuu akkasuma firiiteenna ijoollee aadaa uffataniiti miidhagan kan nu jajjabeessa isiniin jedha. Giiftii kennuudhaan akkasumas immoo gorsoota adda addaa kennuudhaan nu jajjabeessa. Very happy lalistuu sagantaa kanarratti argamuu keetiif hedduun gammadeen jira. Jawaadu sin jedha. Hayyo ulfaadhu madda walaa gugalatuma obboleessa kiyya qaali yeroo hedduun na jajjabeessaa turte ulfaadhu. Namni biraa. Maakii ergeetiif hin jira maakii. Hawwii galchi. فري هاوي لا ما كفر ما كيسي ارجع ما نبي نسين افرع دي بساتي هاوي يا بابو ارجع ما كتير Sagaleen kau jira ani shawa dan anggal maetsa. Ilkin shawa dan beresa jira walaga. Milki ates fatesa tu fat. Shawa walaga sih kabaga shawa dan anggal bergumul berba. Okay, video mana tu kau tu ga? Akan mahal mungkin. Aye. Namni amma wanni rubutan kun ijoollee wallaggaa eenyu bu'eesi Ada Fatih. Fasika galchi. Fasika nagarre jira jirti. Wallagga jabaadha sa'aatiin gubina. Wallagga ko jabaadha wanni erga abaaboo erga warri Jolee wallagga nama lama. Una Fasika lakkoofsa akka barreessaa jirti. Si erge eenyu kan ishee Fasika. Rahim wallagga Fasika leergi. Fasika Ono ili ergaa jirti. Ibsa ani giiftaroota ammaa fi malee ittiin qophoofne dhiifama wallahi. Maarree Isaaniif giiftarii laachuuf ni abaaboo ergaa jira malee. ati uffata aadaa uffadhu hootu tara maal si godhu ati maal ta'e ati dorgomuu hin danda'u wallahi ibsa dhiifama wallahi ara dorgomuu hin danda'u. maal ergitaree nagaa taattee bara abaaboo Ibsa. Ani giiftara isaaniif hin kennaa jira. Okay. Ada kabeenya dheedha. Ifama ani wayyaa uffata aadaa wallaggaan qabu. Waa jedhu. Uffata aadaa wallaggaan qabu. Kanaammoo Faasikaa wallaggaa. Ifama faasii urugeen. Faasika jettan ifama naaf godhaa Oromoo kiyyaa. Ano. Sorry, namoonni wallahi namoonni galatu. Hundi keessan akkam jirtu? Jirra wallahi. Ibsaa koo waa jedhu please. Yaa waa jedhe. I don't know. Nadiduu dandeessaa garuu giftis just support godhuuf haa kennamu malee
qabxiidhaaf akka hin taane akkamitti godhuu dandeenya? Ijoolleen sodaataa jiru like ijoolleen hedduutu dorgomii barbaadu garuu giftariin qabnu sanaafuu immoo nu jedhaa sodaataa jiru. Giftiin akkuma qabxii akkuma sappoortii ta'ee ekstiraa haa ta'u vootiif garuu just poolii godhiti achumaan haa deemu just tokko poolii qofa jechuudha uummanni vootaa godhu. Ijoolleen hawaasaas kanuma ture. Yeah, hold on. Ijoolleen afur haa dorgomanii afranunu haga yoo fixaniin booda maqaa isaanii tokko laga abbaa caadaa jette maqaa isaanii barreessita eenyutu moo'e uummanni vootaa godhu sanaan haa deemnu. Giftiin garuu just support haa godhamu. Wiinaricha kana malee namni hedduutu jira sponsor godhu kan barbaadu. Sponsor ta'u jechuudha gara wiinaritti yoo dhufnu. Ammaaf garuu wiin godhuuf nama lama filannaa nama lamaan sana garuu vootii pooliin haa deemnu please ibsa. Okay, galatoma madda walaaboo galatoomii yaada manaatee yaada nama lamaan mormu qobaati waan ta'eef yaanni lama yaada tokko waliin madaaluu keessan namni qubni lama natti ba'e waan goonuu qabnu sappoortii kanarratti garuu wanni isin godhuu qabdan godhan immoo hin godhanii waan kana cimsitanii beekuu danda'uu qabdanii lammaffaa nama tokkoffaa beekanaaf dandeettii isaa saniif gana oromoo tan keessa waan bakkana yaade gana waa walitti guurraa fi yaada joon sappoortii akkamiin walirra goonaa ogaatan bakka tana akkamitti akka laaltan isin beekaa yaada keessanii fudhara koon qaba. I promise you ibsa namoonni hedduutu dhufee sappoortu godhan ijoollee kana kan waadaa seenanii namoonni hedduutu jiru. Namoota hedduutu ani odeeffannoo akka qabutti lalistu nama hedduutu odeeffannoo naa kenna. Sooretti akkuma jette kana diversity makeessan kanaan itti fufaati ililliin jedhamu kuni dorgommii ala haa ta'u gaafa dorgommii xumuraa faayinaalii waan kenninuuf nutu kennaafi jedhan namni hedduun waan san taateefi sanirraa yoo ittiin quufin sagantaa qopheessinee fi deeggarsa goonaaf yoo wanni sun nun quubsin. Anu personaliin sponsorii godha wiinari faayisoo osoo nama dhabne osumaafuu personalii sponsor godha ijoollee sana garuu har'aaf tokkoffaa oduu alaallee avoid goona jechuudha. Voting mana just tokko qofa poolii haa goonu voting manaan haa deemu jechuudha. Giftii garuu kenna ammallee push godha just to support malee koiniidhaan win hin jiru jechuudha. Akkas yoo goone I think programmiin keenya hedduu bareedaa deema. Akkas. Galatoomii soorata ifama guddaa ibsa. Ifama barbaachisu yaada bareedaa qabattee dhufte warra dabran akkam goona? Warra dabran lama qabannaa miti. Yaa. Achiin godhan immoo lammaffaan immoo hin goona again tokko filachuuf. Warroota dabraniif jechuudha. Warroota dabran achiin booda kan darban tokkoffaan kan ba'e giftii guddaa argata whatever we do it for them. Even lammaffaa kan ba'e illee still they get gift jechuudha. Kanarratti uummanni hedduu waadaa seenaa turanillee nuti illee akkas walitti haasofuu dandeenya jechuudha. Okay, galatoma wanni yaada bareedaadha naataatee jirti sooreen bilchaattuudha na amansiisuudhaafis akkaataan ishiin deemtu dasna hedduu takka dasna jee naagalee jira na hubadhee jira namni jiru kunis murtee kannuu qaba warra waa qabu qofaa miti yaada joonna keessas dhufe pooliidhaan hoggaa kaa'amu jechuudha isaanis harka keessaa qabanii filannoo keessa jiran jechuudha hoggaa amma akkas ilaalu yaada bareedaadha egaa kaanis bakka nama tokkoffaa beefis sappoort haa godhu hedduu jira nama hedduu waadaa naagalee tan ta'e rakkoon qabu. Nama hedduu waadaa jira nama hedduutu sponsor ta'uuf qophaa'ee nu eegaa jira. Sanaafuu isarratti homaan cinqamiin ati homaa godhuun sagantaa qopheessuun keetii like hedduu nu boonsisa. Sana qofatu sirraa eegama malee ijoollee wiin godhaniif sponsor hedduutu jira. So isatti hin yaadda'in. Ana isa waadaan siin seena. Okay, Galatum, sorry. And Sarah Furif Sodoma, message na erga. Lammaffaa maaltu jira beektaa? Jabinna mana kanaatiif mistake. Yaa warri kana dura dabartan. Ayyee jabinna sagantaa kanaatiif jechaadha. Warra darbanillee rakkoo miti. Warra darbani at the same time tapha lama tapsifnee gulaaliif dabarsina. Yeroo ammootu sagantaa kana daqiiqaallee murteessaa asumara daqiiqaa lama taate 5 taate 3 taate abbaa seeraa warra tapsisutti mi komiin akka mana kana keessatti hin kaane maaliif
wanta mul'ataa ture jira jechaadha. Daqiiqaa lama taate sadii taate seeraan murteessaatii warra jala jiru nu haa dhaggeeffatu. Hawaasa keenya gammachiifnee sagantaa itti aanuufillee wal wajjin deemuudhaaf haala sanii yoo deemne gaariidha. Daqiiqaa lama taate sadii taate ammoo haa murteeffannu osoo itti seenin jechaadha. Daqiiqaa muuziqaa sanii. Yeah, because isallee nu komataa turan like aarsiif daqiiqaa 5 kennitanii wallaggaaf kana kennitanii kana hagan dhufne daqiiqaa goonu daqiiqaa ani foon irratti isaan dhufanii na gaafataa turan. Irrattan qabadhaa yoo inni dhume jechuudha. Okay. Murteessaa baqa daqiiqaa irrallee irrattis yaada mootaa waan dhuftaniif. Ada singke, baik agak murtesi. Senata betani mo suri. Shan bared. Shan gudda tu. Ayy. Sadi ni gahana fakkat. Ani sirbi charli. Ini biti aku kata ye, yoka sadi. Sadi gahida. Sadi gada. Deki kan sadi. Okay. Ibsa ikirraa qaba ibsa sorry bifama garwaasa kisan gidduutti kutee aadaa kee uffatutti sorry narra laaleen aadaa sin kee seera mana kanatti gaafatus wanni ta'us uffata aadaa isaa uffatee danda'u qaba malee uffata aadaatiin ala as keessa dhufee nu wajji taa'ee haasa'us hin danda'u gaafas na gaafachuu hin danda'u asirratti waan jette yoo qabaattan. Taayiroo koon qabu. Asanirra si deeggara. Asirratti yoo aayidiyaa kana support gootanii manni as keessa jirtanii please support godha hundi keessanu ibsaa jirra jedha barreessa sooretti yoo jaalattanii manas live goolii guutaa taap godha achinaala programii keenyatti itti fufnaa jechuudha madrakii kana madda walaabuuf kennee jira hedduu takka galatoomii hin kabajamii yaada kiyyanaa fudhachee ibsa. Galatoma carraan ka madda walaabuuti maddi walaabuu yaada haaraa bilchaataa sooree haadha sinqii maal jaa yaada jiru wal qabannee irraa isinii dubbataa. Yeroo jalqabaatiif seenaa kana keessatti sooshaal miidiyaatiin haadha sinqees argannee jirra. Haadha sinqee argannee jirra kun galata guddaadha isiidhaaf haamlee gizee tokko nu kennaati sagantaa kanarratti bareeddee dhuftee dhuguma dubbachuudhaaf haamlee kennaaf yeroo tokko. Haamlee kennaaf dubartiidha dhugaa galatoomisin jedha. Itti aansuudhaani wanti qaban pooyintii wallaggarraa yoo dhufte ani wallaggaa dhufe jedhi naqamtee dhufe jedhin najjoo dhufe jedhin kan itti dhaladhe najjoodhaa kan bakka bu'ee dorgomu wallagga kana walii galuu danda'u qabna kutat dorgomaa jira bakka kana jechaadha. Jimmarraa yoo dhufte shanan gibeetti yoo dhalatte shanan gibeetti dhaladhe kan dorgomuuf jimma jedhi jimmaan maqaa himadhu kutaalee 11 dorgomaa jira bakka kanatti takka. Lammaffaa ammoo itti of beeksiftan qabxii qaba namni tokko maqaa isaa akka itti ibsatu qaba. Ani falmataa yoo ta'e akkaataa sirna ittiin ibsadhu qaba pooyintii mataa isaa qaba diippilii maqaa kee ibsadhu Oromoon of barsiisi armaan dura wanti kun hin baramne wal barsiisaa deemna jechaadha. Galatooma kallattiidhaan lixa Oromiyaa biyya Abbishee Garbaa Oliiqaa Dingil biyya Saayyoo biyya Abbishee Garbaa Dr. Hayilee Fidaa Oromiyaa lixa Wallagga Qeellam Wallagga Najjoo Gidaamii Horro Gudurruu Omoota Wallaggaa biraan isin geenna baga nagaan dhuftan jennaan obboleessa keenya yookaan obboleettii teenya dorgomtu lalistuun iskiriin irraa mul'achee kallattiidhaan lalistu seenna. Nama tokko ni barbaanna na fakkaata. Nu guutuu didee mire? Yaa nu guutuu didee. Namni tokko wallaggaaf. Afuriif soddoma as keessa jirta sagalee naaf ta'e jedhaa turte Saaraa afuriif soddoma meesejii kee argaan jira Saaraa afuriif soddoma. Saaraa afuriif soddoma gastii keessa jiraatti. Jirti? Hin jirtu dhaalaan jira. Saaraa afuriif soddoma as keessa jirti kootu seenuu dandeessa jechuudha wallaggaa yoo uffatte. Ijoolleen kan wallaggaa uffannee qophoofnee jirra kan jirtanii please qophaa'een jira jedha. Saaraa afuriif soddoma na barreessa. Waamtuu yoo jiraate yaami ijoollee beektuu yoo jiraate. Ijoolleen beeku. Jiru as keessa uffata hin qabne.
لاليستو يامي لاليستو نمني بيتورا لك سنجراني بيا مدى اوكي ما نقول بقى لمين هدور قمني لمين رتي ما نقول عليه ثانك يو الرتي اي غنا جري هدور قمن يودو في هدور قم تود رجل اوفا وقابلوا مد ولا هيجا سجنتا تمساس كالتي كنا كما جنت اللي ترميا الرجل كمنا لليستو نفتجرتي لليستو اوف بيسي akka eersaaf dorgomtus ofii keetii of beesi maaliifi sagantaa kan rakka dorgomaa jirtu waan taateef. Deelistu as deebii sagalee muutarraa kaafadhu. Leensa. Ibsa. Oo. Naan argama. Dagama. Wanni ibsa. Maali magarsiisu geejjibi kaasitti aanee jira wallaahi isaa. Magarsiisu dhuguu qote. Viidiyoo bani amma. Walla gaafi. Saani uffata aadaa keenyaa faayyadee uffata aadaa wal hubachuu hin dandeenye. Obbali of ibsiiti karaa muuziqaa si bananittis deemi. Haa xumurtu ka taphachaa jirti miti. Haa xumurtu. Eenyu taphachaa jira? Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kuni tamsaasa kallattii toora tiikitookiitiin kan isin biraan ga'aatii jirru sagantaa bohaartiiti wal dorgommii shubbisa aadaa Oromoo godinaalee adda addaa keessa jiran qabanneeti kan asitti argamneeti jirru ani maqaan koo Lalistuu Abdiisaan jedhama kan hin dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrooti kan inni isin biraan ga'u shubbisa aadaa Wallaggaati kana yeroon jedhu garuu Wallagga gammadaa jira Wallagga nageenya keessa jira Wallagga tasgabbii qaba maatiin koo boqonnaa qaba jechuu koo kan taane asumaan naa hubadhaa otoo jiraan keenya bakka buutee dhabamu otoo du'aan keenya abiddaan gubamuu otoo reeffi nama keenya sareetiin nyaatamu bineensaan nyaatamu aadaa keenya qabannee duudhaa abbootii keenya qabannee jirraa jechuumaaf bakki Wallaggaa otoo gurri koo dhaga'u otoo iji koo arguu hin hir'atiinii jechuufan ol dhufe malee keessi koo gammachuu qabaatee maatiin koo boqonnaa qabaatee nageenyi biyya koo jiraatee Wallagga keessa jiraatee Wallagga shubbisaa jiraatee ragadaa jiraatee miti kan isiniin jechuu barbaadu amantii qabdanitti yeroo jilbeenfattanii fuula uumaa keessanitti dhiyaatan yeroo kadhataa fi jilba keessan lafa geessistan amantii qabdanitti amaanaan isiniin jedha guutuu biyya keenyaaf kadhadhaa waaqayyoon kadhadhaa amantii qabdanii biyya keenya Oromoof keessaayyuu Wallagga yalbatee jira haphatee jira dadhabee jira miidhamee jira gidiramee jira dachee Wallaggaa nageenya dheebottee jirti biyyi abbootiin keenya maatiin keenya tasgabbii hawweetii jira qeena bishee garbaa nagaa dharra'ee jira maaloo amantii keessanii waaqayyotti kadhaan amaanaa kooti nagaan oolchi waaqaa keessatti nagaan oolchi saba kana yaa rabbi yaadadhu jedha naaf gala hundumti keenya iyyuu cubbamtoota anillee atillee haa ta'u garuu garaa qulqulluutiin hundumti keenya otoo barruu keenya uumaa jala qabne ayyaantuunis nu keessaan dhibamu tokko lama ta'a malee lakkoofsa nama hundaa kana keessa ayyaantuun yaa rabbi kana naa godhi jedhee kan yeroo sanatti irraa argatus hin dhibamuu siniin jechuufan namni biyya isaaf tasgabbii kadhate namni biyya isaaf nagaa kadhate miindaansaa ana biraa miti uumaa biraati jireenyi keessan tasgabbii haa argatu umuriin keessan barakaa haa argatu siniin jedha galatoomaa siniin jecha adaraa amaanaa koo hin dagatiina gamanumaan ani kan isin biraan ga'u shubbisa aadaa Wallaggaati nufaana turaa siniin jedha qophiin keenya hin jalqabe malee hin xumurre amma sanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya turtii gaarii siniin jedha. Bum. Egaa shamarreen asirratti argitan Lalistuun waggoota hedduudhaaf gabrummaa saba isheetiif falmachaa turte keessaayyuu turtii waggoota tokko ol wajjin dabarsine seenaalee gaggaarii wal duraa duubaa qabna wal dorgommii itti fuftaa ni moo'attaa abdii sirraa qaba jabaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya
leelistuu hedduu takka naman ajaa'ibsiifadheedha akkasuma immoo gaazexuma irratti dandeettii ishii hedduu takka nama boonsitii of ibsuu keessattis miira keessa nagalchitee silaa ol keefillee das najaa ture leelistuu abshir numoggaa dhaabbadhuun dhaamsa keenya asumaanuu hedduu takka naataatee jirta naataate dhugumatti naataate waliin guddannaa hoottuun siin jaa. Awaan bira waan isin yeroo kamiyyuu isin faana jira wanta isin gargaaruu danda'uun isin bira jira ogummaan qabuun dandeettiin qabuun isin bira jiraanillee isiniin jedha yeroo kamiyyuu yeroo na waamtanitti nan awwaadha ulfaadha isiniin jedha amma gamanumaan nu faana tura bohaartii gaarii isiniif haa ta'u jecha yaada nageenyaa yaada araara nuuf hawwa araarri harka namaan jiru harka uumaa jira nageenyi harka ilma namaa keessa harka intala namaa keessa jiru uumaa harka jira inni arjaadha nageenya nuuf kadhadhaa nageenya nuuf itti nuuf dhaama ayyaantuun ni jira nu keessa cubbamtoota garuu ayyaantus ni qabna waan ta'eefi waaqayyo gaafa gara keenya kadhanne nu dhagaa dachee biyya keenya hundumaaf araara haa buusu sagalee maatii keenya nagaan dhaga'uu dharraan irra hawwineerraan siniin jedha dhumarratti sasuman kan jechuu barbaadu sagantaa galataallee yoonaaf laattan amma shubbisa kotti fufaa shubbisa naabana achi naabana asii na dhaga'u maatiin banuu danda'u. Guma guutuu dachee wallaggaa ni kajoo soo eenyu maqaan isaa? Wanni naabana Dassaalee jireenya Dassaalee naabana yookiin sabboonaa moolee kan jedhu jireenya Dassaalee. Lalistu wallaggaadha jireenyi kan jedhu san si wayyu. Hayyeeti ufi. Dassaaleen jireenya Dassaaleen. On any weekend, work day, or wedding day. Please jabeessani Oromooti ya lalistuun waa hedduu qabdi jabeessani nama akkana kana jabeeffadha Oromooti namni akkana abdii biyyaati waloo biyyaati nu jabeessani. Lama fudha saddeet sagalee xiqqootiin bilbilatti gote. Iyole adareko odare ayana wagga